fayyaa qofa mi maraata illee harkaa qaba. Waan dubbatan irra keessatti illee afaan keessa eeggadha. Durriyyeen tokko as garagalee afaan Oromoo arrabse isa wajjin durriyyeen ta'ina. Baalagee wajjin maal jedhan? Sabuma kamuu haa ta'u. Baalageen maal jedhu faranjiin? Baalagee wajjin atakaaroon seenii biqqalsiitti sadarkaa fi galsii harkisee muuxannoodhaan dhukkee sirraa kaasee. Don't argue with the stupids. They will drive you down to their level and beat you with experience. Kanaaf saba keenya irratti maqaa saba keenyaa xureessuudhaaf arrabsuudhaaf arraba dhufutti arraba hin deebisina. Xiqqaachuudha. Xiqqatti deebii kennaa ooluun wajjin gad xiqqaachuudha. Ani wanti social media kun maybe ni dulloomee isaan hangalu. Ani waardiyyaan barbaadu. Ani hin danda'a arraba ajaa'ibaatiin qaba. Na bakka buutanii nama arrabsina. Nama bakka buutanii nama atakaaroon seenina. An nama nadda biree akkaan itti ofirraa deebisuun natti beeka. Namni maqaa kiyyaan jaarmaa Oromoo biraa dhiisi. Nama biraa saba biraa irratti jaarmaa biraa irratti iyyuu. I don't want anybody to defend me. A clear track record bar. Ambar Oromoo keessatti gochaaniin beekama jechaaniin miti. Wanni Oromoo dalagaa. Ololli oofame maqaan Jawaarii Xuraayaa. Maqaan kiyya xuraa'ee huccuu gimbanyaa fakkaataa barra. Amma booda bakkitti maxxanu kabiraan jiru.